Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota YouTube channel Quluu Quraasuma. Nageenyi Rabbi guddaadhaa bakkuma isin jirtanitti isin irraa ga'u jecha waan fayyaa walii hawwinuuf jecha har'allee qophii fayyaa tokko qabadde waan hin dhufeef hamma xumura qophii teenyaatti turtiin wajjin taasisaa isiniin jenna. Egaa wanni nuti irra caalaa ummataa taane Rabbiin subhanahu wa ta'ala Quraana keessatti isin irra caalaa ummataati jechuudhaan maqaa nu dheehe waan nuti khayrii irratti ajajnee hamtuu irraa dhorkinu waan taateef nuti sarraan tana khayrii nuti isiniif qabannee dhufne kun maaliiti yooniif jettan dhoksaalee Yahudaan karaalee adda addaatiin nurratti xaxaa jirtu kanadha. Ummanni magribii ummanni yookiin immoo ummanni dhihaa kun karaalee adda addaatiin nurratti shira xaxaa jiru. Akkamitti yooniif kan jettan taate akka nuti fombooyyee nyaachuu irraa dhorkamne ni beeku. Maaliif jilaatii yookaan taastii yogartii jechuudhaan karamellaa kanatti maqaa moggaasanii biyyoota adda addaa irra facaasan. Karamellaan taastii yogartii jedhamuun magaalaadhaa fi dukkaanota baadiyyaa irratti gurguramaa jiru kun kan isin footoo isaa asirratti argaa jirtan kanadha. Dukkaanota magaalaa irra jiran irratti birrii tokko baadiyyaa keessatti ammoo birrii lama daa'immaniif gurguramaa jira. Egaan karamellaa kana bituu irratti kanneen argaman baay'inaan daa'immoota waan ta'eef egan karamellaa kun kan gurguramuu fi akkasuma kan bitatee tuutaa oolus daa'imman waan ta'eef miidhaa. Egaan wanni taastii yogartii jedhamu kun kanneen akka marsaalee hawaasummaa irratti nuuf hiikamaa turetti yookiin immoo irraa nu gorfamaa turetti hayyuun keenya beekamaan jaalatamaan Dr. Zakir Naik akka jedhanitti wanni kun fombooyyeedhaa of keessaa qabaachuudhaa fi akkasuma immoo fombooyyeedhaa fayyaa teenya irratti haalaan miidhaa qabaachuu isaa yooniif nuuf eeru. Gaafii tanaaf deebisaa Quraanni yoo xiqqaate bakka adda addaa afuritti dubbatee jira. Suuratul Baqara ayata 173 irratti, Suuratul Maa'idaa ayata 3 irratti, Suuratul An'aam ayata 145 irratti, akkasumas Suuratul Nahl ayata 115 irratti ibsamee jira. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به isin irratti haramte jira. Baktii takaawaan fi hinduu nyaachuun, dhiiga dhuguun, foon booyyee nyaachuunis waan Rabbi malee jiruuf wanti maqaa dhahamee qalamees isin irratti haraami je. Kanaafuu yoo akkam xiqqaate bakka garagaraa afuritti Quraanni foon booyyee nyaachuun dhorkaa akka ta'e dubbatee jira. Waan Quraanni jedhu nuti musliimoonni ittuma amanuu qofa. Foon booyyee nyaachuun dhorkaa akka ta'e kitaaba Yahudaatii fi Nasaaraa keessatti ibsamee jira. Kitaaba seera Leewwotaa yookiin Leevitikas boqonnaa 10 lakkoofsa 7 fi 8 irratti booyyeen qulqulluu miti. Qotteen isaa baqaqaa bakka lamatti adda qoodame ta'us alalaan guuru waan ta'eef foon isaa qulqulluu miti. Foon isaanii hin nyaatinaa, raqa isaanii illee hin tuqinaa ja'a. Kana jechuun Baayibilli foon booyyee nyaachuun dhorkaadha, inumaa tuquunuu dhorkaadha jechaa jira. Dhaamsummaa wal fakkaatu kitaaba seera keessa deebii takkaa Book of Deuteronomy boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irratti irra deebi'amee booyyeen qotteen isaa baqaqaa bakka lamatti qoodame ta'us alala waan hin guurreef jecha foon isaa isiniif qulqulluu miti. Raqa isaatillee hin tuqinaa jee jira. Ammas dhaamsummaan kanaan wal fakkaatu akka foon booyyee nyaachuun dhorkaa ta'e nutti himu macaafa Isaayyaas raajichaa takkaa Book of Isaiah boqonnaa 65 lakkoofsa 2 hanga 5 irratti irra deddeebi'amee dubbatamee jira. Kanaafuu akkaatuma kitaaba Yahudaatii fi Nasaaraatiitu foon booyyee nyaachuun dhorkaadha. Kitaaba amantii Hinduu yoo dubbistanis kitaaba amantii Hinduu keessatti illee foon booyyee nyaachuun dhorkaadha. Kitaaba Manusmiriitii boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti Biraahimee yookiin namni lama dalalate tokko lukkuu kormaa nyaachuun qabu, qullubbii waraabessaa takka qurfoo nyaachuun qabu, akkasuma booyyee illee nyaachuun qabu ja'a. Ammas dabalataan kitaaba Vishnuu Sutra boqonnaa 5 lakkoofsa 49 irratti namoota foon gurguran jechuun foon booyyee gurguraniif adabbiin harkaa fi miila isaanii wal dabarsanii muruudha ja'a. Kun adabbiidha. Kan nama dubbadde kun Quraanaa fi hadiisa keessa osoo hin taane kitaabuma Hinduu keessa jira. Yoo booyyee gurgurte adabbiin harka muramuudha. Booyyee gurgurraan harki kee murame. Mee sababa loojikaa maaliif akka dhorkaa ta'e haatiin xallu. Kanaafuu akkaatuma kitaabota amantiilee adda addaattu fedhii amantii kiristaanaa ta'a, fedhii amantii Yahudaa ta'a yookiin Hinduuzimii fi akka amantii Islaamaatittis kitaabonni amantiilee tanaa hundinuu foon booyyee nyaachuun dhorkaa akka taate ifaan ifatti dubbatee jira. Mee sababa loojikaatii fi sababa saayinsaawaa foon booyyee nyaachuun dhorkaa ta'eef xiinxallee halaallu. Arraan tan akka saayinsiin fayyaa jettutti namni tokko yoo foon booyyee nyaatu taate yoo xiqqaate carraa dhukkuboota garagaraa 70 qabamuudhaa qaba. Dhukkuboota raammolee mamaxxantuu akka piinwoorm takkaa raammoo garaa, raawundoorm takkaa raammoo geengoo, huukoorm takkaa raammoo maagaatii fi kan kana fakkaatan itti oofiga. Yoo booyyee nyaate dhukkuboota raammolee marrimaanii mamaxxananii akkanaa hedduudhaaf saaxilama jechuudha. Raammoon maxxantuun hundarraa wakkaanamtuu taaniyaa sooliyem jaamti. Taaniyaa sooliyem maqaa biraatiin yookiin jecha warra waan kanarraa hin beekneetiin teepoorm takkaa uummanni yookiin muqurtii takkaa raammoo koosoo jaamuudhaan beekamti. Teepoorm takkaa raammoon koosootu marrimaan keessa jiraatti. Ammallee hedduu dheertuudha. Qilleensi ta'oo vaajamtu ujummoo dhiigaa keessa bololi'uudhaan
qaamota garaagaraa hedduu seenuu dandeessi. Yoo sammuu nama seente miimoorii takkaa'u hubannoo yaadata namaa balleessuu dandeessi. Yoo ija seente ija nama jaamsiti. Yoo onnee nama seente onnee nama daddabsisti takkaa'u dhukkuba onnee nama fiddi. Yoo tiruu nama seente tiruu namaa balleessiti. Raammoon tun takka nama seennaan qaama namaa cufaa'u balleessuu dandeessi. Dhukkuba raammoo taaniyaasooleemiin nama dhufa kanaan qabamuu kee gaafa firra beetetti duraanuu qaama keessa fafacaatee waan jirtuuf yeroon sitti dabartee jirti jechuudha. Carraan kee du'a qofa. Dhukkubni biraa hamaan kayoo namni foon booyyee nyaate nama qabu takkaa'u foon booyyee nyaachuudhaan nama dhufu tiraayikiiwuris jedhama. Namoonni hedduun ilaalcha dogongoraa qaban. Foon booyyee kana yoo qacoollotti haala dansaan bilcheessite maxxantoonni qonni du'an itti fakkaata. Akka qorannoon godhamte agarsiisu takkatti namoota dhukkuba tiraayikiiwurisiin qabaman 24 keessaa namoonni 22 foon booyyee qaceelloo bilcheessanii jiran. Kana jechuun nyaanni ati mana kee keessa bilcheeffattu oowwi takkaa'u tempereecharii beekamaan silaafoon bilcheessuu danda'u kun baakteeriyaalee fi jarmiiwwan akkasumas oovaa takkaa'u killeelee raammoota foon booyyee keessa jirtu sana ajjeesuu hin danda'u. Sababaan biraatis kan namni booyyee nyaachuu hin qabneef hedduutu jira. Arraan tana saayinsiin akka jettutti foon booyyee wantoota faatii takkaa'u cooma yookiin boorcii namaa dabalu qofa of keessaa qaba. Wantoota irree takkaa'u qaama namaa ijaaru waa xiqqasha qofa qaba. Sababa wantoota cooma qofa namaa dabalu qabaachuu isaatiin namni foon booyyee kana nyaate carraan dhukkuboota akka hypertension takkaa'u dhiibbaa dhiigaatii fi astroogilaasisiin qabamuudha akkasumas carraan onneen dhaabbachuudha haalaan olaanaadha. Waan kana ta'eef lammiileen Ameerikaa parsantii 50 ol dhukkuba hypertension takkaa'u dhiibbaa dhiigaa kanaan qabaman. Sababni inni irra hedduun isaanii waa warra booyyee takkaa'u harkarroo nyaatu ta'aniif. Arraan tan akka beekuu dandeenyetti bineensi dachuma addunyaa tanarraa akkaan ajaa'uu fi xuraawaa jaamuun beekamu booyyeedha. Bakka tortorri faltii fi ajaa'ii yookiin xuriin jirtu cufaa'u booyyeen dhabdan. Booyyeen bineensa akkaan fokkatuu fi ajaa'aa wasakha. Namoonni gariin biyya akka Awustiraaliyaa keessatti booyyee haala gaariidhaan kunuunsanii waan horsiisaniif foon isaanii qulqulluu bareedaa dafaa ja'an. Anis waaniin isaaniin jiru Awustiraaliyuma sanittuu istaayi takkaa'u mooraa yookiin dallii'uma booyyeetti horsiisan san keessattuu beektaa booyyee wayita udaanu deebiseetuma albaatii udaansaa san nyaata. Duba saa 24 guutuu namni wayita inni udaanu hunda tottoo'atee dafee faltii isaa san isa jalaa guuru ni jira. Kanaafuu Awustiraaliyuma sanittuu booyyeen fokkottuu fi xurooytuudha. Akkasuma bineensa akkaan ajaa'uu fi balfamu. Sababoota hedduu keessaa khabiraa tokko kaniin anni jira jee yaadu. Arraan tan akka saayinsiin jettutti addunyaa tanarraa bineensi sablaan qaanyawaan saalfii takka illee beenes booyyeedha. Bineensota keessaa yeroo qunnamtii saalaa takkaa'u wal hormaataa raawwatu hiriyoonni isaa akka isa daawwataniif afeeru booyyee qofa. Booyyeen wayita dhaltuu wajji wal qunnamtii saalaa raawwatu hiriyoota isaa afeeree yeroo inni wal qunnamtii saalaa raawwatu akka laalan godha. Beeytanii Ameerikaa keessatti warri hawaasa ammayyaawaa jaamuun beekamu kun qophii bashannanaa irratti daansii taphatan takkaa'u ragadanii burraaqan. Eega daansii taphatanii quufan booda jaartiilee isaanii wal jijjiiran. Ati jaartii tiyyaa wajji rafee anis jaartii teetii wajji rafa waliin ja'an. Booyyee nyaataniimi amalli keessanii fi hojiin teessanis tanuma akka booyyeeti. Sababa hanqina yerootiif jecha gaafiilee baraman 20 cufaa isiniif deebisee xumuruu hin dandeenye. Garuu websaayitii teenya www.irf.net irra yoo deetan deebisaa cufaa fi odeeffannoo bal'inaan argachuu dandeessan. Gan uummattoonni karaalee adda addaatiin foon booyyee kanaan nu nyaachisuudhaaf yaalii godhaa jiran kun kan akkamiiti yooniif jettan kanneen akka nuti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti foon booyyeedha haraaminaa isaa nurratti odeessuu beekanidha. Maaliif nuti hin fakkaanne maaliif waan nuti dalaynu hin dalayne jechuudhaan yaaliilee adda addaa nurra godhaa jira waan ta'eef wantoota kanarraa akka of eegdan isiniin jenna. Egaan warroottan foon booyyee nyaatan isaan akka amalli isaanii akka booyyee akka ta'e Dr. Zaakir Naayik dubbateeti jira. Marsaalee taastii yoogartii jedhamu kun kan foon booyyee of keessaa qabu yooniif taatu taastii yoogartii nuti nyaachuu walumaa galattuu dhorkamneeti jirre jechuudha. Egaan daa'imman keessan irraas waan akkanaa akka eedan isiniin jenna. Akka daa'imman keessan maallaqa itti kennitanii karaa dukkaanaa gadi hin dhiisne isiniin jenna. Egaan wanni kun wantoota fayyaa namaa irratti haalaan miidhaa geessisan waan ta'eef daa'imman keessaniif nyaata maratamaa yookiin immoo dhugaatii maratamaa wantoota xoxxootaniif ittiin dhangeemanillee wantoota maratamaa akka gootaniif asumaan dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna. Qophiin har'aaf taayennee qabannee dhufne kan ammaatti daawwattan kana fakkaata. Channel Quluu Quraasuma Joo kana yookiin immoo Quluu TV Joo kana subscribe bakka jettu sana tokkodhaan mallattoo bilbilaa banuudhaan taatiiwwan channel keenyaa taatii nuti dabalamaa isiniin jenna.